Eddolachuun hin barbaachisu. Deebilaachuu yeroo tokko tokko garuu barbaachisaadha. Guys, akkasii nama ol ka'u jiru haa jabeessinu. Yoo karaa sirrii yoo ta'e karaan sirrii nama kam jabeessuun gaariidha. Garuu Haacaaluu Hundeessaatti namni tokko sooshaal miidiyaa kanarraa Haacaaluu Hundeessaatti nama fakkeessita taanaan har'ayyuu boruyyuu gadi qabeen boonaayyuu maan ta'in viidiyoo sirratti hojjedha. Haacaaluu Hundeessaa fakkeessita taanaan nama. Maal jechuudha? Ani amma okay sirba tokko ani amma like akka nama tokkotti artistii hojii artistiin hojjedha. Hojii artistii keessatti ilaalchi kiyya hedduun namaan dhagahaa ture irraa dhufe. Namni dhagahaa jiru Tireen, Haacaaluu, Ali Birraa, Kadir Said uummata kana isaan irraa hin daala. Sigalee wanni aan dubbadhu. So it's like namni hundinuu bakka irraa guddatee qabami sanuma. So it's like eessarraa baranne duuba like barnoonni bakka irraa dhufu qaba bar. Sabboonummaanis eenyu si barsiise. Sigalee? Fakkeenya yoo nama sana hordofte akka nama sanaa yoo taate koo namni kun fakkeenya Haacaaluu qaba karaa Haacaaluu irra jira jedhama malee Haacaaluu bakka nuu bu'ee Haacaaluu lammaffaadha Haacaaluu bakka nuu bu'ee jedhama. Mee namni tokko as jala Haacaaluu bakka nuu bu'ee namni tokko haa jedhu hin jiru namni akkas jedhu. Haacaaluu lammaffaa jedha malee. Maali deemiti viidiyoon ilaale viidiyoon hojjedhe jalatti ilaale baay'eetu jedha barboona nama baay'ee barreessaa dha feesbuukii irra instaagiraamii irra koo bal'atee jira barati koo informationii gahaan qabdu natti fakkaate waa'ee kana. Meeqa namni tokko as jala jiru hin jiru lammaffaa jedha malee namni as jala bakka nuu bu'aa. Thank you so much. Good idea. Mee namni tokko as jala raacheen Haacaaluu bakka nuu bu'aa jiru hin jiru. Haacaaluu lammaffaa jedha. Sun waan bareedaadha garuu bakka bu'uu namni danda'u hin jiru haadha. Namni jedhees hin jiru namni as jala jiru. Pasti kun jorgoo faana haasa'e anamman danda'utti si faana haasa'eera. Namoonni uummanni sammuu qaba. Jorgoo maaliif hin gashe beektaa? Naan hordofamu kana nama seenaa yeroo baay'ee seenaa qoratee seenaa goroggoreellee gadi baasudha nama jabaadha dhugaa baay'ee jorgoo asumaan baay'een si dinqisiifadha baga nagaan dhufte. Baga nagaan turtan akkam isheen jirtu? Jirraa dhabu galata nama seenaa qoroggooree baasuu seenaa goototaa seenaa nama jajjabootaa dhugaa baay'een si dinqisiifadha asumaanii waa baay'een sirraa baradhe kan hin dubbisu caalaa kan hin sooshaal miidiyaa kanarratti arge sirraa waa baay'ee baradheera dhugaa nama jabaadhaati. Aye, Najrado, animals man Bonan Nikisifada, Nama media can support no good Bona of Ankawar. The only my supporter. Bona Gavakan and thank you. Bona Chanka garbage. How much support no good in Juruga? One can do just the website Tigaragra subscribe Nago Chudari. Bona Najrado Chumarbada. Anile Bona respect good Danka Malib Jena, Namabi Amrika Kesata, Nama Afansa in Hoji Guruda Jetu, Akasumasibo. Karaa artistoota qabatee illee yeroo ammaa kana karaa akkasii irra jirudha dhugaa dubbachuu fi soba kan hin qabne namoonni baay'een biyya Ameerikaa yeroo dhaqanii afaan Oromiffaallee yeroo dubbatanii bakka jechuun muraasadha bakka maaliif jennaan Ingiliffaa fayyadamu yeroo baay'ee kanadha garuu gaa boonii wajjin xiqqoo kan yaadni keenya walii gallee irra garuu xiqqoo wanta ta'e wal dhiibaa jira. Kanarratti da Jorgo ana bonia sa kantur. Sinina Arsan yada kesa nakasa. No, mereka ila wa hundi garu boni ni woto video ilalte dufte kana male simbo picture akkasi kana ilalte woto dufte wanta mattam fam ilalte woto dufte like 100% na hubachu dandeessa de yana. Nega kuni ga dhaggeeffadhu kaadho kula kuni waan itti gaafatama raachin fudhachuu danda'u miti. Fudhachuus qabu miti. Yoo namni tokko deemee waan fedhe godhe uummanni like ajandaa barbaaduuf mala yookaan like soror keessa kaasuu yaadu mala. Saniif malee kun itti gaafatama raachin fudhachuu danda'u. Wanni nuti jenne namni tokko yoo waan bareedaa hojjechaa jiraate yookaan karaa carraa waa hojjechuu qabaate namni fuudhee like
hawwii guddaa yoo namni kun waan qabaateef hawwiin sun amma bareedaa ta'ee uumaa rakkoo hin qabu. Galee akkasii uumaa rakkoo hin qabu. Waan bareedaadha. Waan bareedaa irratti namni jabeeffamuu qaba malee lakkii akkas ta'uu hin dandeessu akkana ta'uu hin dandeessu sun waan bareedaa natti fakkaatu. Galee so bayya. Waan barbaade ta'uu danda'a garuu namni bakka Hacaaluu bu'uu hin danda'u boonii. Akki antini keeni kiyya namni Hacaaluu caaluu hin danda'a. Hacaaluu gadis ta'uu danda'a. Garuu Hacaaluu ta'uu hin danda'u. Yaa. Anis kanuma jedhe bara. Yaa namni akkas jedhiitu jiru. Ani koo addunyaa kanayyuu namni addunyaa kana akkuma addunyaatti yoo addunyaa kana bulchuu danda'u jiraachuu danda'a boonitti dubbadheera. Garuu bakka Hacaaluu bu'uu yookiin immoo Hacaaluu ta'uu hin danda'u jedhe karma gabaabaa. Namni akkas jedhe namni san sin morma hin jiru kwa namni san sin morma hin jiru bara. Sun mormiin qabu. Hacaaluu lammaffaadhaa jedhani bara booni kanarratti naasaa jira bara. Hacaaluu lammaffaa jechuun hojii isaa itti fufuudha malee Hacaaluu isa ta'uu miti bara. Kanaafiyyuu Hacaaluu lammaffaa ta'uu hin danda'u jenne bara jedhe baranis immoo. Bona let me fakkeenyaaf amma seenaa keessatti yeroo baay'ee you know Martin Luther King hin beektaa qabsaa mirga namoomaati baay'ee jechuun the model of Martin Luther King. Kitaabonni tokko akka Oromoo keessaa immoo luba guddinaa tumsaatii fi Martin Luther King wal fakkaatu jedha fakkeenyaaf. Kan shallabaa kan barreesse maaliin tokkoffaa amantii wal fakkaataa lama isaanii gaggeessaa amantii turanii garuu amantii keessa ta'aniitu saba isaanii qabsaa turan. Martin Luther King fi luba guddinaa tumsaa. Oromoodha luba guddinaa tumsaa. Qeessi guddinaa tumsaa jechuudha. Warri kun lama wal fakkaatu jedhama namni kana barreesse reason godheera yoo xiqqate reason godheera maaliif lama isaanii abbootii amantii turanii saba isaanii dhaabatanii lama isaanii bifa wal fakkaataadhaan du'anii mootummaa ajjeesee kana list godhee Martin Luther King fi lubi guddinaa tumsaa kaaraakterii wal fakkaatu qabu wal fakkeessa jedhee reason godheera jechuudha. Tokkoffaa Raachii Hacaaluu wal fakkaata kan jedhe nama kamidha fakkeenyaaf uummata Girrisaa asirra tanaan jaaste dhiise inni kun ajandaamaaf waan barbaade jechuu danda'a inni kun rakkoo hin qabu. Nama maatiin hin dhabe namni jedheera nama jechuun reason gochuu nama danda'u. Nama reason gochuu danda'u. Barreessaan tokko fakkeenyaaf jedheera Raachii Hacaaluu wal fakkaatu hin jenne baay'ee. Uummatuma as Dubaay Araba fa'aa jiru kanatu callisee mayyaada isaa jedhee jechuudha wantaadhaan. Kanaaf nama miti aadaan hin lakkoofne baay'ee. Amma maatiin namni jedhe jira. Barreessaan jedhe jira yookaan nama barreessaa dhiise reasonable gochuu namni danda'u namni jedhe amma jirreetti ajandaa gochuun barbaanne waan kanaa jechuudha. Abbaan barbaade immoo miidiyaa kanarra firii qaba waan ta'eef ka'ee boonaan Hacaaluu jechuu danda'a. Hayyee ani amma deemee kitaaba barreessuu danda'a. Hacaaluu takka amantiin takka iddoon itti dhalatan takka iddoon itti dhalatan takka san gubbaadhaan isaan lameenuu hawaasa biratti beekamtii argatanii sigalee bakka kara kanaan wal fakkaatu. Isa jedhe amma kana gochuu keetiif goota osoo hin taaneeti achirra dhaabannee wal falmuu dandeenya jechuudha. Dandeettii reason gochuu keerratti dhaabadheen sii falmaan. Amma sii galee kana amma gaafatti reason naa gootu ani immoo kaaraakterii wal fakkeessuu danda'a malee Hacaaluu gochuu hin danda'u reason gochuu hin danda'a jechuudha. Amma maatti garuu namni reason godhee akkasitti haasa'ee hin jiru baay'ee. Amma fakkeenyaaf Raachii was born in Amboo Hacaaluun akkasii odeensii wal fakkaataa qabu kana hojjaa isaanii jima kaaraakterii kana namni list godheetu reason godheeti. Amantaas ta'ee waan ta'e reason godheeti kuni kaayyoo Hacaaluu galmaan ga'u miti baay'ee. Tokkoffaa immoo namni kamiyyuu Hacaaluu bakka hin bu'u. Mucaan ganaa dabar ganaa jiru jiraata amma beekamtiin amma dhufte sigalee achi booda sadarkaa ittiin namu Hacaaluun yeroo maraaf sirba isaa hojjetee sirbuma kanaanu of danda'uu jalqabuun albamii yoo interview isaa nama daandii achi booda namni mucaan kun amma yoo namoonni Raachii dinqisiifatu ani keessaa tokko ta'e nama waa hunda hojii takka hin tuffanne tattaaffii guddaa tattaaffatee kana dalagee waan hin dalagne hin qabu san gubbaadhaan haala akkuma geettu bakka kana gahee beekamaa ta'ee jaalatamaa nama hedduu keessa ta'e kanaa miti takka so bakka kanatti amma inni goota namni jedhan jiru sigalee gootummaan gaafaatti duutee beekamu garuu gaaromina nama hedduu nama maraa haasawaa hojii babbareedaa inni dalagus magaalaa isaa keessa dalagus nama maraa haasawaa so amma fuulduraaf eessa
like you know what's his potential. Is the golden Let me interrupt you, Boni. Yeah, listen. Boni, let me interrupt you. Yeah. Tokkoffaa wanti ibsaan fakkeenyaaf raachi intini dhiisii waa'ee raachi ta'u raachi dhiisiiti. Hacaalumaaf weellisaa kan biraan iyyuu Hacaaluun adda dha baasifee. Of course. Amma fakkeenyaaf Miti takka hin jenne bar. Namni takka hin jiru. beeka si maan jira baasifee. Amma jechuun namni waliin madaalamu jira kaa. Namni waliin madaalamuu qabu iyyuu gaafa waan ta'e compare gochuu kaa tokko gosa qaba baasifee namuma yoo waliin compare godhate jechuudha si galee. Maybe as a TikToker Raachiif John Daniel yoo jenne yookaan immoo as a TikToker compare gochuu dandeenya jechuudha. Garuu jalqabuma iyyuu Raachii Hacaaluu jechuun compare goonee waan reason goonee ajandaa goonu miti. Tasuma waan danda'amnedha. Completely still jechuudha. Maaliif kaaraakterii Hacaaluuf ilaalcha Hacaaluun qabu amma qabsaa mirga namaatii weelli artistiidha jechuun Hacaaluudhaaf definitionii kennuun natti ulfaatamna wala jechuudha. Garuu Raachii isa simple TikToker. Isa kana dhiisee jechuudha. Eenyu wajjiniin compare goonaadha jalqabuma iyyuu achi galee. Amma fakkeenyaaf bu'aa Is that simple though? TikTokiin waan inni hojjetu malee TikTokumaan isa madaaluu dandeessu jedhee yaadu bareessin koo ifa malee. Kanaaf asin jedhee fakkeenyaaf karaa namoota fakkeenyaaf amma taphataa waliin kontaa gochuu dandeenya. Taphataa as Messi and Ronaldo jennee compare gochuu dandeenya jechuudha. Garuu that even you can do that like amma sunu amma yoo akkuma TikTokitti deemtu taate yoo eenyummaan fi hojiin Raachii kan TikTokii qofa kan ta'u taate garuu sun dhugaa miti kaa hojiin Raachiin saganaaf asin jedhee jalqaba kan hin geenye lama Raachiin jechuudha fakkeenyaaf Raachiidha akka ta'e yeroo laannaaf Raachiin ammariif waggaa lama sadii jalqaba miti yeroo laannaaf Raachiidha jechuudha. Hin geenye jechuun normaali amma amantaan kun. Garuu like bakka iddoo like presumption yaati fudhattee like inni TikTokeridha kan jettu kana inni TikTokin like seenaan isaa TikTokin hin jalqabne TikTokin hin xumuramus. TikTokin waan inni godhu keessaa yoo fagaate percentage 10 akka yaada kiyyaatti. You feel me? It's like a milestone. It's a stepstone. Like you know waanuma irratti harkaanfatee itti sadarkaa itti aanutti gahudha. Sigalee? Yaa kanaaf amma Raachii entertainment balatee jechuun pilaanii isaa gara fuulduraa waan audience kana fakkeenyaaf audience guddaa argateera. Audience guddaa kanaanii wanta inni godhu irratti hundoofne jalaa barreessaa deemnaa jechuudha. Riizin gochaa deemnaa jechuudha wanta inni gara fuulduraatti. Amma kan namni fuulduraaf yoo mucaan kun as nu gahuu danda'a yoo jedhee sun rakkoota kan qabu bakka guddaa gahuu danda'a. Nama guddaa, nama beekamaa, nama jaalatamaa, nama hojii fi seenaa hedduu dalagu ta'uu danda'a. Wanta kana irratti jabeeffamuu qaba malee lakkii kana godhuu hin dandeessu akkas ta'uu hin dandeessu yoo wanni jechuun dogongoodha. Bakka fadhee akka nama hundaatti bakka fadhee bakka namni ilmi namaa gahuu danda'a jedhee yaada. So kana itti jabeeffamuu qaba malee it's like no like namni hundinuu yoo waan bareedaa dabar wanni isaan jedhu jiran waan bareedaa waan ta'eef irra jabeeffamuu qaba malee lakkii akkanaa miti jechuun dogongora. Yaa galatoomi just ani ajandaa kana haasa'uudhaafis barbaaduun ture just commentis dubbisaan jira. Haa ta'uyyuu malee garuu as Raachii namni sammuu like emotionally haasawanii beektaa like emotioniin barreessa yaanni osoo isaan hin geenye barreessa uumaa rakkoo hin qabu garuu an akka nama tokkotti Raachiin fuuldura isaa ifa Rabbi haa godhuu fi nama cimaa nama akka nama seenaa hojjetu Rabbi haa godhu kanaan isaaf hawwa yoo namni Raachii lammaffaa waan bareedaadha malee walumaa gala maal beektaa booni akkuma jorgoon jedhe waa ta'e dubbachuun barbaada waa xiqqoo jechuudha. Amma namni Raachii guddina Raachii jibbuun jiru haa guddatu yoo guddate uummata Oromoodha waan ta'eef nutu maqaatti waamama akkuma Hacaaluutti maqaa waamamaa jirru kana booru maqaatti dhaama. Garuu akkuma jorgoon jedhe konteektii Raachiin qabatee jiruu fi Hacaaluun hojjetee darbe tokko miti kanaafiyyuu fakkeenya walii hin qabanii kan jedhamudha kan haasa'ame booni kanatti hubachuu qabdu baay'ee nama hubachuu qabda kan isaan qabatan kan Raachuun irra jiruu fi kan Hacaaluun hojjetee darbe wayi otoo artistii ta'ee akka Hacaaluu sagaleessee yookiin immoo artistii ta'ee sarara Hacaaluun irra jiru mirga falmaa dhala namaa mirga falmaa uummata Oromoo otoo ta'e like karaa sarara waan jiruu fi Raachuun kuni Hacaaluu hundee akka Hacaaluu hundeessaa nuu ta'uu danda'a jennee moggaasa kennuuf hin dandeenye. Garuu Hacaaluu lammaffaadha jennee sadarkaa ammanni irra jiru irratti karaa ammanni irra jiru irratti Hacaaluu hundeessaadha jennee yoo fakkeessine namni kun nama lubbuun jiru waan ta'eef booru seenaa balleessuu danda'a. Nama lubbuun jiru maal jedhe Hacaaluu hundeessaa nama lubbuun jiru jajuun hin ta'uu jedhe
akkamitti jajja nama lubbuun jiru maaliif jennaan boorseenaa balleessuu danda'a. Kanadha ammoo wanti wal hubachuu hin dandeenyes kanatti wanti baay'ee wal nu mormisiisee kanadha malee wanta badaa guddaa miti. Okay ga ani sani wanni jedhu boru nuti wanni jechuu jirru hawwiin nuti isaaf qabnu kanadha. Hawwiin nuti isaaf qabnu hawwii fi isa fakkaatachuun tokko miti kaabbooni. No ga what do you mean? Like you not understand. No, umara kong kabu guys. One mo hundafu ani kanuma jedheetiin xumura. Ken anama intentionii lama fudhadha sarratti jira fakkeenyaaf normal jechuudha. Intainis haa ta'us maybe wanti gaafa ajandaan kun ture tibba darbe wanti tilmaamaa ture fakkeenyaaf kaanee nama tokkooni amma Oromoo maaliin beenu beektaa rakkoo jiru jechuudha fakkeenyaaf reason gochuun danda'a. Kaaraakterii raachii facaalee wal fakkaachuu isaanii persentiidhaan kaa'uu dandeenya wal fakkeessinee jechuudha. Garuu dukaanee raacheen acaaluu fakkaata yookaan acaaluu jenneeti wanti nu baddeen tarii raacheemtu gara kanatti dhufuudhaaf baay'ee waan yaaduu fi jabeessuu dandeenya kan jedhu na yaadaa jechuudha asii galee. Utubaa push gooneeti jechuudha callisnee raachii acaaluu keenya jenneeniiti completely akka inni acaaluu fakkaataa dhufu ergamisaa kaayyoosaa kana jijjiiruu dandeenya. Mitechuu keenyarraa raacheen acaaluu lammaffaadha jenneetu walii galle yookaan immoo acaaluu fakkaata jenneeti raachee jabeessuu dandeenya moo intention ilaaluu qabna asii galee which intention is better? Intention kamtu itti jabeessu. Okay, kan laalaan ture asii galee yeroo darbe jechuudha. Ana waa'ee asii uummatii waan barbaade haasa'u otoo hin taaneeti intention isaa utuu akkas jennee moo utuu akkas jennee caaltu Oromiyaa caaltu gashii caaltu kan karaa gaarii sanii. Caaltu gashii keenya caaltuus beekarnise. Kan karaa gaarii saniitu irra caalaa rakkoo. Akkas tu bakka dandeenya. Akkasaa goonu bakka akkasitti. Malee tokkoffaa ani uummata kanaaf dhaamsa tokko nama baasiwe uummata miidiyaa irra jiru tokkoffaa rakkoon qabu. Garuu miira keessaa ba'a. Olgi waan ta'e nuni amma yaaduu sin dandeenya haasa'uu sin dandeenya dogongoruu sin danda'a namni kamiyyuu jechuudha baasiwe. Garuu girrisummaa kana nagaddiisa dhugaa dubbachuudhaaf amma takka raacheen ba'ee ana caaluu hin jenne waan ta'eef I don't care raachee wajjin kompiitii waan hin godhu jiru jechuudha. Uummata jedhamni uummata kanaaf deebii amma kanaa ajandaa amma kanaa ta'uu hin qabu ture baasiwe. So yaa uummati kun ummataaf deebii ergallaanne jorgo ummataaf deebii ergallaanne kan irraa dubbachaa jiru ummatadha eenyuuf deebii kennuu dandeenya ree jorgo. No wanni kenno ummatuma guutanii baay'ee I don't know. Waan ati jettee irratti kennoo hubachiifne karaa sirrii mucaa kana jabeessine bakka bareedaa akka ga'uuf itti jabeessuu tilmaamni. Isa kana nan fudhadha jajjabeessuu nan fudhadha garuu haa caaluu lammaffaa jennee moggaasuu hin dandeenyudha booni ammayyuu yaadni ko'an jajjabeessuu ni dandeenya namni kun booruu karaa haa caaluurra deemuu danda'a karaa haa caaluu nuun qabataa jennee jajjabeessuun itti sookee garuu haa caaluu lammaffaadha jennee haa caaluutti moggaasuu hin qabnu maqaa haa caaluu kennuuf hin qabnudhaani koo mormiin koo malee wanta biraa miti wanti si hubachuu qabdani. Jorgoon amma yaanti kee jorgoo yeroo jalqabaa akkaataan itti haasotee fi amma akkaataan itti haasotee xiqqoo wal dida beektaa? Yaada isaan jajjabeessina yoo akkas jenne tarii ta'uu danda'an kan jette itti sookee. Ejjennoon koo akkasii baay'ee. Keen ejjennoon koo sitti waan jira. Ejjennoon koo baay'ee sitti meeraa masfartii maadhama ulaagaa mattiini raachee fi acaaluu kompeer goonu hin qabnu akkuma yoo jira. Kallattii garaagaraa garuu ajandaan kun erga dhufeeti. Ajandaa kana namni fidee namni yaada kana jalqaba kaasee nama dadhabaa natti fakkaata. Namni yaada kana kaasee jechuudha. Namni raachee fi acaaluu waliin madaale nama dadhabaadha. Erga dhufee immoo ajandaa ta'uun isaan olleeti mitennee karakkarurraa kompiitishinii keessa galurraa yoo jenne immoo kamtuu intentionii gaarii qabaasa kamtuu bu'aa gaarii fiduu danda'a kan jedhu laaluu qabna baay'ee. Malee jalqabayyuu gaarii fiduu isa agriculture qotee bulaadhaa fi Ronaldo tokko waliin Ronaldo taphataa waliin madaaltee reasonable waan ta'e argachuu dandeessu baay'ee jalqabayyuu intentionii. We're talking about content, not like context. Akkam jirtu? Thank you. Nagashu keetiif galatoomee Jorgo. Hi, nagaa keeti. Ani agenda miidiyaa kanarraa baay'ee nama dinqa. Akka Oromootti illee nama gaddisiifna beektu. Innaa jalqabu waa'ee caaluu it's not even about anything.
mucaan kun unu jedhee wareegame haqqa isaallee baane arano namni akkatti yaadu saayyo kabajamuu qaba maqaan Hacaaluu anamma raachii abalabalu is business akkoyyoo miti sinigay nama dhaabatee deemu maqaa Hacaaluu waamuudhaaf nuti saba tuffatamedha baay'isaway nuti nama garmalee gadi qicamnee tuffatam eenyummaa keenya waan beekaniif Hacaaluu ajjeessaa wareegameetini namni dhigisaa baasullee jiru awwaalullee dadhabne har'a garuu amma nam tokko dhaabatee dhuguma Oromoodhaa garuu dhuguma namni kana haasoftan miti Oromoodhaa dhugaa rabbi dhuguma tokko miti ana Hacaaluu I know him in person nan isa beeka jorbo in person wal beekna Hacaaluu wajjin namni dhuguma dhiiga Oromoof keessaa qabu mucaan kun wareegame akka Oromoo osoo gadooduuti raachiin kana fakkaata eenyuun kana fakkaata Racha, you can love Racha as much as you want. Akka barbaada Racha. Jaaladha han barbaadan godhaafi. Maaltu maqaa Hacaaluu asirratti fidamee natti hima. Thank you. Way kabaja Hacabu, way kabaja dhabu. Ani garuu namarraa baay'ee baratta beekta. Namni Hacaaluu arge Oromoodhaan waa tokko huba gadi bu'ellee ol hin kaasu. Oromoo namni abbaan fi asirratti hawlalu xiggii qabatanii gurubii qabatanii gandummaadhaan wal loltan hanfee ajandaa keessan geeffadha. Leave Hacaaluu alone. Hacaaluu biyya kanallee biyya sun Hacaaluu koosoo bitamee akka bitamtoota baay'ee jirna kana jiraatanii soo ta'e Finfinnee maqaa isaatiin illee waamamuu danda'a ture. Oromiyaan maqaa Hacaaluutiin hindi deebeetta dhiira dhash. Miliyoon 7 wal sabasabnee ruubii Hacaaluu kan keenya beekna hundumti keenya wal beekna of beekna nutumtu. Onuttu fatamee Hacaaluu miti baay'isa way. Har'a garuu kaane dhiisaa bakka haa boqotu. Gumaa isaa baasuu hin dandeenye miti nuti. Isaa falmachuu hin dandeenye miti. Isaa awwaaluu hin dandeenye miti nuti. Haqa isaa baasuu dadhabne miti hin teenye miti. Kan we leave him alone? Nuti gadheedha sila gadheerraa dhalate goonni afaan keenya qabne ta'uu dandeenya. Warri raachee jaalatan jaalatan raachee sobdoota si ajandaa barbaadu diina Oromooti sin warri raacheen Hacaaluu lammaffaa jettanis. Warri immoo kana jettan gandummaadhaan ammoo hin sobdu. Oromoon gandummaadhaan du'een beeku. Oromoon maaliin miidhamee hin beeku. Raachee mataatti baattee gara barbaadde geessa aadannaa keer ilma Oromoo tokko darbanaaf naatola malee waan na godhu illee Rachi billion isaa godhu waan ilma Oromooti. Maaltu kompeeriin ishee kana fidamee natti maami. Nama haqa isaa mikinaata keenyaan awwaallee ol qabuu dadhabneedhaan miti. Hacaaluu koo Oromoon hin awwaalle. Akka reeffa saree lafa jara haggisaa kan awwaalu jedhee du'eetini. Mee callisaa mee haafu. Suurri isaa gadi galagaleera Hacaaluun nuti Oromoodha miti. Yaa nuyi galatoomaa gara dhugaa rabbi galatoomaa. Madana magaru sotu kuribni. Me Hacaaluu me isa bakka. Me hafu. I don't know what you're talking about, bro. It is very sad. It's beyond sad. Nam malun jedhame namtu nulalu malun jedhame namtu nulalu. Bonni ko warra dhiroo fin jedha warra nutu fannu ko Minilik warra namicha waggaa meeqa har'a du'e goota kin jedheen mataan dhabatanii jiru. Oblaala obla galaatti oblaala.